Sababa kaansariin harmaa lubbuu dubartoota hedduu galaafatuuf keessaa inni tokko yeroon yaalamuu dhabuudha. Kun immoo kan ta'u sababa yeroo baay'ee kaansariin harmaa jalqaba irratti dhukkubbii hin qabaanneef. Kaansariin harmaa kun dhukkubbii kan qabaatu erga qaama keessa faffaca'ee booda ta'uu danda'a. Sadarkaa kanatti immoo yaalanii fayyisuun ulfaataa ta'a. Kanaafuu dhukkubbiin isinitti dhaga'amus dhaga'amuu baatus akkaataa harma keessan manuma keessanitti ittiin of ilaaltan yoo ilaalle jalqaba harma keenya ijaan ilaaluudhaan qoranna. Harka keenya gadi qajeelchinee kaayuudhaan hangi harma lamaanii walgituu isaa gogaan harma irra jiru diimachuu, quuncee burtukaanaa fakkaachuu, dhiitaan mul'atu jiraachuu, fiixeen harma